Mun Oromoo hundinuu nagaa jirtu akkam bultan jirtu baga jiraatan jecha sa'aatii gabaabduu daqiiqaa muraasa waan tokko waliin jenna rakkoo hanga ammaa xiinxalaa turre walis gaafachaa turree fi yaadota gara garaa wal fidaa turre tokko yoo xiqqaate almost ji'a lamaaf gaafii nuti ta'aa ture irra geennee jirrama jechoota gabaabaa muraasa isaa isiniin jedhee taraa sheer walii godhaa wal dhaqqabsiisachuu barbaadeeti tokkoffaa rakkoon kennaa gammaa nu mudate kanuu irra geenye mammaa isa tokko jira beektaa. Sabni Oromaan buluu baree nama ofiitiin hin buluu ammaa jedhamu tokko jira. Oromaan buluu barree ergamuu barree ergachuun beeynu kanatu nu rakkisee Oroma jiran oofaachaadha. Kanaaf walitti naafnachaadha. Kanaaf walitti quufuu dadhabna. Kanaaf jabaa keenya jabeeffachuu allaalla. Kanaaf hayyuu keenya beekumsaa arguu dadhabna. Kanatu nu rakkisee jechaadha. Amma dirqama jaalannee jibbine maaltu qabna? Oromaan buluu osoo hin taane, Oromaaf ergamuu osoo hin taane, Oroma bulchuu fi Oroma ergachuu baruu qabna. Ejjennoo kana sammuu keessatti seef godhadhaati walii qooda. Kanatti aanseen jechuu barbaade sababa Oromaan buluu barreef Oroma jala fiignam mana gumaa kanaaf fudhannaa jechaadha. Farda keenya lafa kennee harree hin baatte dhennee amma warra harree waliin mari'atu kanu jala qabsiise kanaadha. Harreen garuu harree beeytu harree jarri akka fardatti itti fayyadamtee dugdarra yaabbattee dubbisan beeytu waa'ee isii harreen harreedha yaaduu hin dandeessu. Kan ala laaktu malee kan dhuftu hin dhageessu. Tasumayyuu jechaadha. Amma namoonni keenya warri harree yaabbatee Gondarii fi Goojjamii galuu barbaadu yookaan Tiippilleef jala deemuu barbaadu harree ta'anii jechaadha. Harrooman nu ammoo warra fardaati malee warra harree miti abadan hin harroomnu. Qabadhaa kana. Abadan hin harroomnu waan ta'eef kanatu nu rakkisee kana akkasitti akka qabattan barbaada. Dhimma hayyoota keenyatiin wal qabatee hayyoonni keenya baay'een isaanii ammatti gorsa isaan barbaachisa. Hayyuu keenya keessattuu Jawaar Mohaammed Isqeel Gabbisaa warra hayyoota Oromoo isaan jedhan kana ammatti isaan mataan isaaniyyuu nama cimaa isaan qabu isaan barbaachisa. Nama cimaa isaan qabu. Kanaaf warroonni tokko isaanii harka qo'an isaanii dibbee qo'an isaan jala deeman ballaadha. Ballaan bariin dhagaa malee argaa. Bariin dhagaa malee lafa bariite ballaan ilaan argu. Ballaa kenna maal jennaan yeroo jarri goyyoomsitee gabrummaadhaa duunee dhumnee garanaan fala goonaa garanaan saba waliin mari'annaa garana Orma waliin mari'annaa garana koottaa namni jedhuun nus maal jechuu ni qabna balloota kennan. Akkasii miti jijjiiramnee bilisoomnee bilisummaan dhiiga qeerroo fi qarreen dhufe sun kenna abbaa biraan qabu abbaan nuyi hin eeggannaa jenneen itti himnaa jechaadha. Kan isaan timnu. Kan isaan himnaa sheer godhaa waliin haa qooda. Warra ballaa nama malee lafa hin garre keejji isaanii lafa arguu hin dandeenye jijjiiramni kennaa nuuf dhufe waan ta'eef lafti isinitti haa bariituu. Bilisoomnee guyyaan kennaa guyyaan kasaba ambaati miti jennaan jechaadha. Wanni Tigreef Amaara waliin nu mari'isiisu hin jiru. Oromoon saba guddaadha. Gaaf Amaarri nu bulchaa ture Amaarri nu mari'atee nu hin bulchine. Gaaf Tigreen nu bulchaa turte nu mari'atee nu hin bulchine. Har'a immoo dhimma Oromoo nu deemnee isaa waliin wanni nu mari'isiisu hin jiru. Yoo rakkoon keessa Oromoo keessa rakkoo yoo jiraate bakka barbaade Oromiyaa miti Itoophiyaa keessa rakkoo yoo jiraate rakkoo Itoophiyaa guutuu kee jirtu furuuf Oromoon fi wal arguu qaba. Hayyoon Oromoo fi waliin mari'atuu qaba. Kun karaa kanaan akka beekamu barbaanna. Ballaan keenya ammoo ka warra Ormaan buluu baratee fiigee mana Ormaa seenuu jala fiigu. Gabrummaa san dhagee, iyyanna san dhagee, balaa san dhagee itti himanii jala fiigu san silaa hin argu hin dhagaa. Nulleen itti himne lafti bariitee garasii miti dukkana bira si oofu jiranii jennaan ballaa kennaan gorfannaa jechaadha. Yoonni ammoo dhaga'uu dide lafti bariitee dhaga'uu dide gadi baasnee caama keessa teessisnee oowwa aduu garsiifnaa jechaadha. Lafti bariitu bal'aa yoo lafa bariitu ilaan arguu kan dandeenye illee yoo ta'e yoo aduutti gabbee caama ilaan arge in hubata waan ta'eef kana karaa kanaan gorsinaa jechaadha. Gowwaa jallaan riqicha diinaati. Gowwaan kee jallaan riqicha diinaati waan ta'eef gowwaan kee har'a riqicha diinaa ta'e laga nuti hin ceesisu abadan. Kanaaf haala amma Oromiyaa keessa jiru wal qabatee rakkoo Oromiyaa keessa jiru wal qabatee baandoomuu hin qabnu nu baandaaf gabroomuu hin qabnu namni ergatu hin qabnu gabrummaan Oromiyaa keessa jirti yoo jenne rakkoon Oromiyaa keessa jirti yoo jenne
qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee rakkoo lolaatiin wal qabatee du'aatii namaatiin wal qabatee buqqaatii namaatiin wal qabatee manceessa qabeenyaatiin wal qabatee saamichaa wal qabatee wanni hundinuu jirti Itoophiyaa keessa yookaan Oromiyaa keessa yoo jiraanne hin jirti parsantii 75 hin jirti eenyu fide nama kana godhu eenyu fide yookaan namni kun eenyu jennee wal gaafanne jedhan arguu dadhabneenu kanun saamaa jiru ka wallagga buqqisaa jiru ka shawaa buqqisaa jiru ka uummata Oromoo taphataa jiru kun shane kun faannoo beekamaadha mee godina Oromiyaan qabdu keessa godina shanee faannoon keessa hin jirre kana mootummaan nama ajjeesaa jiru ka buqqisaa jiru gabbaasaa dubbadha mee himaa namni onlaayinii kanarra jirtan fakkeenyaaf godinoota Harargee lamaan Baalee lamaan godinoota baay'ee keessa iddoo shaneen hin jirre iddoo tokko keessa Harargeellee keessa darbee seenuu dandeetti mee godina guutumaan guutuu waraanni bilisummaa Oromoo if hin jirre keessatti nama duun agarsiisaa naa himaa namni beeyta injiru iyyanti Jawaarii Mutun buqqaatiin Jawaarii Mutun jirti injirti bakkuma nabbaan rakkoo qabu jiru jirti bakkuma shaneen jirtu jirti bakka qaamni inni ijaarate jirtu jirti maan jirre bakka biraa maan jirre jumlaan inni bakka biraa ajjeefamaa maan jirre buqqaa maan jirre godaanaa maan jirre qabeenya isaa raasamaa maan jirre makiinaa tokko nama dhaabsisee maa sakattaa hin jirre ummata bal'aa miti qaamni nageenyaa milishaa fi poolisiin Oromiyaa tabakka biratti halkanii guyyaa gorramtu godinoota nagaa Baalee lamaan keessatti maa gorramaan jirre mee Baalee baa keessatti waggoota eega mootummaan jijjiiramaa dhufe fakkeenyaaf Baalee baa keessa nama tokko du'e agarsiisa diinaanis ta'e mootummaadhaan okay kanaaf hattummaa fi baantummaa fi saamichaa fi buqqaatiin hunduu bakka diinni jira ummanni Oromoo wanti gochuu qabu ummanni Oromoo bal'aan wanti gochuu qabu mootummaan biyya bulchaa jiru ka Oromoo kun yoo fedhe rakkoo haa qabaatu yoo fedhe dhiisuu fi waliigalee dhimma hiree fi murteeffatuu qaba malee baandaa waliin achi deemee mari'atuu hin qabu. Dhaabni Abaa Odda Bilisummaa Oromoo bara 1974 hundaa'ee qabsaa'ee Tigree waliin hidhatee Tigree waliin dhukaasee goonni meeqa keessatti du'ee namni meeqa ajjeefame 4 kiiloo seenan dargii keessaa buqqisanii Amaara keessaa baasanii seenan gaafa seenan Oromoo maraa walitti qabdee irraa hambistee ofiisitti masaara taftee ganaa qabsoo biraa jalqabdee osoo hin bilisoomin dhageette kunuma baawun har'a Jawaar Mohammad Isqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohammad achi deemtee abbaa Gabratsoon Gabra Mikaa'elee fi aktiivistoota Amaaraatii walii galtee Itoophiyaa seente eenyutu biyya tana qabata eenyu bilisoomsanii eenyu aangotti dhufame mee kana naa hima eenyu namni biyya tanatti dhufu kanaaf Oromoo gowwamuu haa dhabnu lama dhabuun lammii dhabuudha waan ta'eef namni ormaan gabroomee barate namni ormaan bulee barate firatti hin bulu akkuma jedhamu san ormaan bullee baranne firaanii buluu hin baranne waan ta'eef ergamuu baranne ergatuu hin baranne waan ta'eef jawwisa afaan Oromoo dubbattu irraa haa fagaannu if dandeenyee yoo hiree murteeffannaa hiree kenne fi naa murteeffannu hiriyaan dharaa garaa si bara mataa si mara dhofkadhu garaa jedhe Caaluu Hundeessaa haasaa Dr. Abiy Ahmed Haasetoo keessatti maal jedhe seeta namni keenya aktiivistoonni keenya ka waliin mari'atu Amaara jedhe wanna saba biraati Orma jedhe Orma waliin mari'atan jedhe Ormi tokkummaa keenya jaalatu milkaa'ina keenya jaalatu karaa dabaasi gorsa jedhe karaa dabaasa waliin deemtee saba kee jijjiiruu hin dandeettu jedhe yoo keessaa fudhadha namni ormatu na fura yookaan ammoo ormatu karaa gaariitu na qajeelcha jedhee yaaduun jira yoo ta'e dogoggora guddaadhaan hin jiru. Kanaaf irran isinii deebi'a harreen ka ala laaktu malee ka dhuftu hin dhageettu harreen harreedhuma yaaduu hin dandeettu warri harree fa'atee dhufes harreen deemessanuma Gojjamoota keessaa Gondaroota keessaa warra badhaadhina waliin jira warra ida'aman kana ka mootummaan federaalaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamu ida'e sun hin kenna rakkoon qabu biyya waliin bulchina warra baantaa harkaa farman muruuf deeman warra kalee sarkaa farman muranii ammallee san deebisan harkaa farka sin cirranu jedhan ka aktiivistoonni kenna gurdoon faatee amma deemtuun hin barbaannu ardas boris hin fudhannu namni fudhatu hin jiru kana booda gabroomuudhaaf qophii miti
gabrummaadhaaf hin qophoofnu gabrummaadhaafis qophii miti kana booda nuun gabromnu namaaf hin gabromnu kana booda gabrummaallee garri waggaa 150 baanni gabrummaa har'a immoo gabromuudhaaf qophii miti waan ta'eef jara waliin hin firoomnu oromoon wal kakaasaa wal yaamaa wal deebisaa ballaa keenya arguu hin dandeenye ka barii lafti bariite kun arguu hin dandeenye ka namni biraa dukkanatti maa jiru nuti ifatti himuu dadhabe hayyoonni oromoo abbootiin gadaa haadhotiin siinqee abbootiin amantaa ogaasonni maanguddoonnii fi qaamni biyya bulchaa jiru qaamni siyaasa kana hoogganaa jiru ummata keenya ka barii arguu dadhabe lafti bariite jedhaatti himaa isaan jaamaadha namatu wallaala xolii gatoofa lafti isinii bariitee amma dukkantiin jirtu bariitee nama sobee dukkanatti isinoo hujjidaa jedhaatti himaa amaararraa nu deebisa fi amaanillaahi yeroo biraa walagarra nagarnaa jiraadha